Harka fuune akkam jirtan hordoftoota Oromoo Samsung nagaa keessanii nagaan keenya iddoo jirtan hundatti sinaa ga'u. Egaan hordoftoota keenya gaafiiwwan isin yeroo garaagaraatti nu gaafattan irratti hundaa'uudhaan har'as viidiyoo tokkoon walitti deebinee jirra jechuudha. Innis maalidha? Warroota SIM kaardii yookiin sharihaa moobaayilii irraa gara biyyaatti akkamitti kaardii erguu dandeessa yeroo garaagaraatti deebitanii nu gaafattaniif har'a viidiyoo kana keessatti kan isinitti argisiisnu ta'a. Gara sitti darbuudhaan duratti chaanala keenyaaf haaraa kan taatan subscribe gochuudhaan viidiyoo keenyas like share gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Duraan dursa message appii keessan ni bantuuni yeroo bantan iddoo start chat itti narratti hixanii gara gubbaa kanarratti lakkoofsa meeqa barreessitu 6 barreessitu bifa kanaan jechuudha. Erga barreessitanii garjallaa isaarratti immoo wanti isin barreessitan bifa kanaan barreessitu TR jettanii barreessitan. TR gootanii xiqqoo irraa siitanii lakkoofsa nama erguu fi barbaadan sana galchitu jechuudha. Erga lakkoofsa san haala kanaan galchitanii send gootu jechuudha. Iddoo kana egaa TR jettanii haala kanaan TR jechuun transfer balance ta'a jechuudha. Kana booda send ni gootu bifa kanaan. Erga haala kanaan send gootanii xiqqoo baakettanii baatanii tarii bilbila tokko tokko irratti bakka kanarratti isiniif fiduu danda'a. Yoo bakka kanarratti isiniif finne immoo xiqqoo baakettanii baatanii iddoo kanarratti isiniif fide jechuudha kinoo. Iddoo kanarratti isiniif fide kinoo isin nu filachiisa jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa tokko irratti tokko haga 4 nu filachiisa. Lakkoofsa tokko irratti maallaqa Itoophiyaa yookiin birrii Itoophiyaa 25 erguu barbaadde Riyaala Saawudii 6 akka erginu asitti lakkoofsa tokko irra kaa'amee jira jechuudha. Lakkoofsa lammaffaa irratti immoo Itoophiyaan birrii 50 yoo erguu barbaanne qarshii 10 fi saantima 50 yookiin qarshii 10 fi halaala 50 akka erginu bakka lakkoofsa lama irratti nu filachiisa jechuudha. Isin bifuma kanaan filannoo keessan irratti hunduutanii lakkoofsa hamma kaardii erguu yookiin kaardii SIM kaardii keessan irraa qabdanii irratti hundaa'uudhaan filachuu dandeessu. Afuraffaarra kan jiru immoo qarshii Itoophiyaa 500 yoo erguu barbaadan Riyaala Saawudii 100 akka ergitan bakka kanarratti isin itti hima jechuudha. Mee fakkeenyaaf amma lakkoofsa tokko irra kan jiru kana tuqee bakka kanarratti kan lakkoofsa tokko irraa kana nan ergoo jedhee haala kanaan send yoo nan godhe wanti akkuma isin amma argitan krediitiin kiyya gahaa miti garuu ammas akkaan tokko konformi godhu na gaafata jechuudha. Erga inni haala kanaan isinii fides lakkoofsa tokko tuqxanii ammas konformi gootu. An krediit yookiin kaardii keessaan qabu isinuma agarsiisuuf jechuudha. Iddoo kanarratti lakkoofsa tokko nan tuqa bifa kanaan ammas deebisee send godha jechuudha kinoo. Haala kanaan yeroo send gootan bifa kanaan lakkoofsa tokko yeroo lammaffaas irra deebitanii konformi yoo gootan baalaansiin keessan kallattiidhaan nama isin filattan san bira gahaa jechuudha. Egaan hordoftoota keenya warroonni SIM kaardii moobaayilii irraa gara Itoophiyaatti akkamitti akka rasiida yookiin kaardii erguun akkamitti akka danda'amu warroota nu gaafachaa turtaniif viidiyoo kana keessatti deebiin isiniif laatameera jedheeti yaada. Viidiyoo keenya like share gochuu hin irraanfatinaa jecha. Viidiyoo birootiin hamma walitti deebinutti har'aaf immoo nagayaatti.